Masanitti Presidenti China ti hojii marii godhaa jiran jee isinii himaatiin ture. Eega Presidentiin Raashaadhaa marii sanirraa as deebi'e booda misaayiloota jajjabaa tangartee Orashni kan jaaniiniin magaalaa Ukraine tana hoggu lamarraa hoggu sadiifaa haleelaniiti jiran. Inumaatu guyyaa lameen dabre kana keessatti Ministeerri Haajaa Alaa biyya Raashaadhaa akkasuma sanitti Ministeera Haajaa Alaa biyya Ameerikaadhaatti bilbiluudhaan diplomaatota keessanii fi inumaatu gartee dhaabbatoota keessan kan biyya Ukraine keessa jiru guutumaa guututti yeroodhaan baafaddaadhaa je'eniiti itti himee jira. Akkasuma sanitti haleellaan Raashiyaan Ukraine irra gaggeessuudhaaf deemtu haleellaa haalaan jabduudhaan waan taateef jecha booda akka gartee nutti hin himne hin jenne iddoo quba qabaaddaadhaa je'eniiti itti himee jira jechuudha. Dubbiin achitti hin dhaabbanne inumaatu diplomaatota warreen Yuurooppiidhaa kan Ukraine keessa jiran hundi isaaniitu yeroo odoo qabanii akka biyya san keessaa bahan jettee Raashiyaan gaafatteeti jirti. Kanagaa wanni gartee as deemaa jiru haalaataan biyya san keessatti gaggeeffamaa jiruu fi lolli warri Ukraine Raashiyaa irratti godhaa turan san keessaafuu magaalota gurguddoo Raashiyaadhaa haleeluu bira dabranii bikka gartee gaazaatiin fi infrastructurii biyyattiidhaa yuunivarsiitiilee biyyattiidhaatillee warreen Ukraine kuni itti xiyyeeffataniiti haleelaa jiran. Tanaafuu mootummaan Raashiyaadhaa nuti deebisuudhaaf inumaa gartee haqa qabnaa ummata keenya eeguudhaafis akkasuma sanitti jarreen kuni wanni isaan ummata keenya irratti gaggeessaa jiran. Keessaafuu yeroo bikki isaan haleelantuni bikka waraanni jiru. Bikka warreen leenjii waraanaatti godhanii fi bikka meeshaa waraanaa itti oomishan odoon taane bikka ummanni nagayaa itti jiraatuu fi ummanni nagayaa itti baratu san haleelaa jiranii. Tanaafuu nuti deebisuu qabnaa jaaniiti odeessaa jiran. Guyyaarraan tanaa irra deebi'uudhaan Ministeerri Haajaa Alaa biyya Raashiyaadhaa akka ibsa reefuun tana baasanitti inumaatu gartee haleellaan isaan godhuudhaaf ta'an tan yeroo gabaabduu keessatti jijjiirama lola kanaa gara fuulduratti achi tarkaanfachiistu qofa odoon taane jabaannaan biyyoottan Yuurooppiitis akka haleeluudhaaf deeman itti idaanii dubbatanii. Sudaan haraa gartee qabxiilee itti aantuttiin achi isinii dabra. Akkasuma sanitti gaa warreen amantaan dhufaa jirtan hundaa'u gartee durarratti dabaranaa dabara hedduudhaa isin jennee jirra. Isinilleen akkasuma sanitti gartee gama keessaatiin gama fuulduraattiinis waliinis ja'a irratti illee babarreessaa isin jenna. Hundi keessanuu wanni gartee nuti asirratti gaggeessinu kun hundinuu hunda keenyaaf waan gartee dhuunfaadhaa isinitti fakkaatini nuti gartee akkaataa haalli biyyattii adda addaa keessa jiru kuni biyya teenyaa wajjin wal qabatee deemu gartee akka isin irraa hubattaniif. Maaliif namni hedduun Itoophiyaan kopha jirti je'ee gartee takka gartee politika addunyaatti irraa kopha laaluu ni danda'a. Ammoo dhugaadhaan akkuma gartee amma biyyattan jiddu galeessa bahaa keessatti lolli deemaa jiru kuni biyya teenyaas rakkoo irra fidaa jiru. Inumaatu gartee arraan tana oduu keessatti illee ittiin qophoofne garuu immoo oduu takatanii naan arge rakkoon karaa faayinaansiidhaa Itoophiyaa akka qabaachaa jirtu miidiyaaleen wayii tokko reefuun tana oduu ajaa'ibaa takka gadhiisaniiti jiran. Kuni maalirraa deemaa jira? Rakkoo gartee naannoo jiddu galeessa bahaa keessatti biyyoottan Arabaa kunis hoggaa gartee ifii isaaniitiifuu daldala akka barbaadanitti gaaza isaanii hin gurguran. Ikoonomiin isaanii guddachaa hin jirre kanatti maal goota? Dura dursoo investimentii adda addaa kan duraan gartee biyyoottan adda addaa keessatti liqii kan ta'ee fi maallaqa gartee investi goote kan hundaa'u maallaqa irraa xiqqeessuu eegalta. Maallaqa sanachirraa deeffachuu eegalta. Maaliif dura dursoo ifii ta'eetiif biyya ta'eeti irratti gartee xiyyeeffachuu kana irra hedduu isinii himaatiin ture. Keessaafuu biyyoottan akka United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait fi biyyoottan biraatilleen rakkoo hamtuutu isaan qabachuudhaaf ta'aa jennee irraa haasofneeti jirra. Kanaafuu gartee biyya teenyaas gaaza qofa odoon taane karaa faayinaansiitiinis rakkoo hamtuutu itti dhufaa jira. Ajaaniitii odeessaa jiranii tana yeroo biraa irraa ni haasofnaa isiniin jechuudhaaf. Dubagaa itti aansuudhaan dhiyeenya kana oduu takkataniin isinii himee ture yoo yaadaddan taate isinuma yaadachiisuudhaaf. Lolli Iraanii fi Amerikaa kuni hogguu eegalu
Amerikaadhaa fi warri Israel pirezidaantii biyya Iraan kan duraanii Ahmadinejad kajaaniin maqaan isaa guutuun Mahmoud Ahmadinejad jedhama. Isa san akka gartee pirezidaantii Iraan oguu isaan silaa lolaan mootummaa Iraan tana hombolchan ta'u gartee dhugaa fudhachuun gaariidhaa miti. Waan gartee gareen takka jette gareessaniitu je akkasumatti gartee yeroodhaaf dhiifta. Achi booda immoo yoo deebiin gartee karaa kaan irraa isa dhuftu taate hogguusan waliin madaalteetiti keessaa dhugaa fudhattaa jechuudha. Dubagaa oduu san ilaalchisee guyyaarraan tanaa pirezidaantiin Iraan kan duraanii Ahmadinejad deebii godheeti jira. Akka gartee inni jedhutti mootummaan Ameerikaadhaa filannoodhaaf naqaadhimuu isaaniitiif hedduu galatoomuu qabanii. Inumaatu jira ani hogguu Trump aangoorraa bu'e booda filannoo Ameerikaadhaa kan bara 2028 irratti ida'amee filannoodhaaf dhiyaachuu kiyyaaf qophaa'eetiin jira. Okay? Akkas jeeti akkaawuntii isaa gubbaarratti barreessee jira jechuudha. Amma isinii galtee dubbiin egaa jarreen Iraan kun isinii eebar jarreen Iraan kun gartee hedduu jookii tana hedduu beekanii deebii deebisuus ni beekanii keessaafuu gartee haalaataa poolitikaan addunyaadhaatii fi Ameerikaa kun itti deemaa jiru kana ilaalchise gabaabinatti wanni Mahmoud Ahmadinejad jechaa jiru ani jara kanaa wajjin marii godhuu kiyya dhiisaati inumaatu gartee pirezidaantii Iraan itti aanaa ta'ee oguu gartee mootummaan Iraan hombolte isaanii wajjin marii godhuu dhiisuuti inumaatu gartee ani biyyatiyya jibbee takkaa'u gartee basaastummaadhaan hojjedhee isaan gargaaruu dhiisaati. Inumaatu gartee mootummaan ani keessa jiru tunuu gartee akka jabaattee injifattu bira odoon taane yoo gartee isaan kana barbaadan taate ani biyya tana dhiiseetitiin Ameerikaadhaaf filannoodhaaf dhiyaadhaa oguu jedhu oduun san akka soba taate. Wanni gartee dhiheessaa turan san rakkoo mootummaa Iraanii fi isa jidduutti uumanii inni kun gartee akka ajjeefamu takkaa'u gartee akka mana hidhaa keessa galu tooftaa adda addaa itti hojjechuu isaaniiti garsiisaa jechuudha. I think dubagaa inninis gartee gara akkaawuntii isaatiin akkas jedhee barreesseeti jira. Dhugumatti gaa filannoo Ameerikaadhaa kan bara 2028 hogguu Trump aangoorraa bu'e booda akka qaadhimamaatti gartee dhiyaachuudhaaf qophiidha jeeti deebii godhee jechuudha. Kanaafuu isin amma gartee akkaataan itti gabaabinatti hiikkatan isin ifaa jechuudha. Okay? Namni cinaan gartee dhugumatti Ahmadinejad Ameerikaadhaa fi Israeli wajjin ni hojjetaayii jettanii gartee yaadaati turtan gama keessaatiinis na barreessaa turtan garuu immoo haalli gartee namni yaada yeroo sanii itti dhiyeessuu fi poolitikaan yeroo sanii keessaafuu gartee hogguu namni tokko sagalee hin qabne beekaa aangaa'onni biyya Iraan kun irra hedduun isaanii ammaan tana harka mootummaati jiran aangaa'onni duraanii jechuudha. Okay? Harka mootummaa jiran hogguun isiniin jedhu biitii waan lolarra jirtu jecha mootummaatu eegumsa godhaaf. Kanarratti warreen gartee dhokataniis ni jiraatan akkasuma sanitti warreen gartee gaa hujiirra jiranis ni jiran jechuudha. Tana gartee quba qabaadhaadha. Tanaafuu Ahmadinejad gartee warra akkuma duraaniitti mootummaan eegumsa gootee fi ammaan tana yeroo lolaa tana gartee bikka eegumsaa san jiraatu jechuudha. Okay? Garuu immoo hin irraanfatina gidduu lolaa san isa ajjeesuudhaaf mana isaatillee haleelaniiti turan. Garuu gaa inni hin haleelamne warri isaa gartee faamilii isaa irraa namni dhawame ni jiran. Inni immoo lubbuudhaan ba'e.
akkasiin isin jechuu barbaada garagaa oduu itti aantutti ichi dabarraa harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaadha waan isaarratti immoo ni yaadattanii miti jidduu san inni nu du'ee jira faajaaniititi miidiyaaleen oduu olii gad oofaa turanii inumaatu inni oni du'uun hoggulama marsaan dura gaafa gartee lola guyyaa 12 sani amata dabre jechuudha lola guyyaa 12 san keessattis du'ee jaaniiti gartee isa kanarraa haasawaa turanii ani yeroo sanitti irraan dubbanne maaliif gartee xiqqoo oduu tan mirkaneessineet irraa haasoo hin jeetiin dhiisee ture boodarra gartee akka inni hin du'in hogguu gartee inni as bahee magaalaa keessa deemu viidiyooleen mul'ataniitu turanii akkasitti irraa haasoo turre achi boodaas eega gartee lolli marsaa tanaa eegalame torbaan lamadaa keessa innilleen akka du'ee jiru oduun olii gad deemaa turte garuu immoo warri gartee Israeli fi Amerikaan takka warri Israel isa kana ajjeesuudhaaf akka barbaadan ifa ture nama gartee yeroo hedduu Israelis balaaleeffachaa ture akkasumas poolisii Amerikaadhaa qeeqaa ture nama gartee sodaa qabaateetii miti okay akkasitti gartee quba qabaadhaa tolega gara gartee oduu gurguddoo guyyaa arraantanaatiin isinii deebi'a arraantanaa mootummaan inumaatu gartee guyyaa muraasa lameen sadeen dabre kana keessatti mootummaan Ameerikaatii fi warri Iraan lola kana ni dhaabna irratti marii adda addaa gaggeessaati turan tana keessatti garuu immoo Iraanii fi Ameerikaanis wal lolaati jiran okay wallolaa jiran oguun isin injoo akka duraanitti wali gaarreeffachuu jiraachuu jiran sanii miti isaan kun lola walirratti gaggeessaati jiran guyyaa sabtiidhaa mootummaan Ameerikaadhaa Iraan keessa bikka adda addaa xayyaaraan dhooyteetu turte akkasumas warreen Iraaniis misaayilotaan akkasumas dirooniinis bahara irratti bikka adda addaa haleelaniiti turan kana gartee yoo dhageessanis hin beeku garuu immoo oduun lafa jirtu sani akkasumas sanitti gaa itti da'uudhaan mootummaan Iraan diroona Ameerikaadhaa kan Pershian Golfii gubbaarra basaasummaadhaaf deemaa ture guyyaa haleedhaa dhawanii buusaniiti turan gara kaaniin waraanni Iraan Duroonnan kana haleeluu isaanii akka gartee amma dura akkasitti footoolee isin garsiisu sanitti footoolee fi viidiyoo gadhiisaniiti jiran okay duroonnan isaan kan haleelan kuni MQ9 jaaniin kan gartee yoo xiqqaattee $30 miliyoona akkasuma sanitti guyyaa arraan tanaatis xayyaara lolaa kan Ameerikaadhaa F-35 hajamu xayyaara gartee lolaa keessaa ol aanaa hajamu warri Iraan isaa gartee airspace Iraan keessa seene irratti gaamaxananii silaa isaan haleeluudhaaf kaaniiti xayyaarri san xiqqoo malee duraa baafate okay akkasuma sanitti xayyaara biraa maasis xayyaara F-15 kajamu xayyaara lolaa ka Ameerikaadhaati xayyaarri kunis naannoo Iraan isaa seenuuf deemu irra dhaqqabanii warri Iraan xayyaara kana xiqqoo malee dha'uudhaaf kunis duraa baafate wanni gartee akka malee nama ajaa'ibsiisu oduulee tana keessaa Iraan akka gartee duraanii odoon taane amma inumaatu gartee air defense isaanii akka malee jijjiiramuu keessa xayyaarota kana odoo isaan biyya isaanii keessa ol hin seenne arkuu danda'anii itti maxxanuu isaaniiti. Hogguun akkana isin hin jiru maal hin jechuun jira. Xayyaarota kana raadaarii qaba xayyaarri. Raadaarii kana keessatti yoo gartee taraa takka xayyaarri kun seene akka fedhallee yoo ta'e raadaarii keessaa bahuu hin danda'u. Xayyaarri san ni dha'oomaa jechuudha. Okay? Ammaasis paayiletoonni xayyaara kana oofuus xayyaaronni isaanii taargeetii keessa seenuu ni arkan. Wanni gartee meeshaalee baranaa kana meeshaalee ammayyaa kana itti jijjiire
xayyaar warreen gartee paayiletoonni haarifoonni gaa hogguu gartee taargeetii keessa seenuudhaaf deeman hogguu if arkan odoo walakkaan seenne dafanii keessaa bahan hogguu san naannoo biraatiin bikka kana deebi'a hin jaan numa baafatan ni deebi'an bikka irraa dhufanitti jechuudha. Okay? So wanni ammaan tana gartee gaggeeffame guyyaa lameen dabre kana keessatti sanii isiniin jechuudhaaf. Akkana jechuun gara kanaan gara bitaatiin marii gaggeessaa jirra. Iraan hojii lola dhaabuudhaaf waan Iraan barbaaddu kanneenii fi ja'anii warri gareen Ameerikaadhaa akka godhaa jiran irra deddeebinee karaa barruutiinis karaa oduutiinis isinii himaati ture. Garuu immoo gara mirgaatiin akka lola gaggeessaa jiran miidiyaaleen gabaasaatii jiran. Wanni isinii himaa jiru kun ifa durso. Booda gartee akka confusing taane warreen gartee gama keessaatiin bikki tuni akkana jettee akkami gartee adda nuun baane guyyatan. Gara tokkoon Ameerikaa fi warri Iraan lola dhaabuuf marii godhu jiranii jaaniitii odeessaa jiran. Okay? Gara kaaniin ammoo lolarra akka jiraniin isinitti himaa jira. Akkasuma sanitti mootummaan Iraan gara isaaniitiinis ibsa karaa waraanaatiinis ibsa baasaatii jiran. Guyyaa irraan tanaa irra deebi'uudhaan mootummaan Ameerikaadhaa yoo khalaxa gootee karaa lolaa ka deebisu taate akkuma gartee kalee fi dheenga duudhaaf qophii goonee jirraa jaanitii odeessaa jiran. Ibsa waraanni Iraan gabbaase jechuudha. Okay? Gara kaaniin oduun biraa akka jechaa jirtutti mootummaan Ameerikaatii fi warri Israel waraana ISISii fi Al-Qaayidaa jaaniin dhageessanii jirtanii jara kana maqaa isaanii ni beeytan irra hedduun keessan yeroo dheertuu dhageessaa jirtanii waraanota kana bikka adda addaatirraa walitti qabanii karaa biyya Iraaq naqaa jiranii jaaniitii odeessaa jiran. Okay? Waraanonni kullachuutu gara adda addaatiin biyya Iraaq keessa galaa jiran. Akkaataa gartee oduun ammaan tana itti deemaa jirtutti qophii lola miilaatiif waraana miilaatiif tan Ameerikaa fi gareen biraa godhaa jiran. Kanarratti jarreen kunis Iraaq keessaa akka gartee Iraan seenanii achi lola gaggeessan jechuudha. Yoo akkas hin taane taate Iraaquma keessattuu gareelee warra Iraan deeggartuutu jira. Gareelee tanaa wajjin wal lolsiisuudhaaf achi keessatti jechuudha. So haareetti biitii Iraaq karaa lolaatti deebi'uu deemti jechuudha. Okay? Senegaleemti wanni jechaa jiru. Dubagaa deemee amma gartee bikka amma oduun arraan tani jirtutti achi dhufnaa hunda keessanuu gartee harka keessaniin taaptaap godhaa koppii linkii walii godhaadhaa sheer godhaa. Okay. Dubagaa guyyaa dheengaddaa mootummaan Ameerikaa pirezidantiin Ameerikaadhaa akkasuma sanitti gareelee biyyootan Arabaatii fi biyyootan Islaamaa jaaman wali yaamuudhaan walgahii yeroo dheertuu fudhattee gaggeessaati turan. Walgahii sanirratti pirezidantiin Ameerikaadhaa lola Iraan kana dhaabuu irratti hundi isaaniitu keessaafuu warreen jiddu galeessa bahaa jiranii fi Egypt Tarkiinis irratti hirmaatanii akkaataa lola kana dhaaban irratti qabxiilee 10 addaa irratti marii gaggeessanii turan.
akka miidiyaaleen gabaasaa jiranitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa yeroo gabaabduu keessatti lola kana dhaabuu akka fedhii qabu. Akkasuma sanitti biyyootan Arabaatii fi warreen biyyootan Islaamaa jedhaman Tarkiidhaa fi Ijibti kan lola kanarratti hirmaatan tagaa'uu marii kanarratti hirmaatan jechuudhaa fi isaanis waan danda'an godhanii akkasuma sanitti lola kana gartee akka dhaabbatu. Lolli kun ammaasis lola Iraan qofa osoo hin taane lola Libanaanis jechuudha. Kanarratti walii galaniiti turan xiqqoo malee gartee walii mallatteessumaatu hafe malee irra hedduu qabxiilee gartee tarreessan irratti walii galaniiti turan. Boodarra oggaa oduun gaa olii gad deemte oggaa gartee gama Iraanis dheeytee achi booda gaa gara Iraan irraayis gara Ameerikaadhaa as deebite booda garaagarummaan xiqqoon takka uumamteeti turte. Keessaafuu qabxii waa'ee Nikularaa irratti. Duba gaa akka gartee oduun tuni jettutti Nikulara kana irratti hin haasoynu. Duraan baatii takkaaf gartee guyyuu 30 waa'ee Nikularaa hin haasoynu. Amma waa'ee lola dhaabuutii fi waan Hormuz qofa irratti marii gaggeessine jaaniiti walii galanii turan. Achi booda eega gartee qabxiileen tuni olii gad deemte booda waa'ee Nikularaa kana guyyee 60 achi haa dabarsinu takkaa gartee baatii 2 booda itti deebina. Amma immoo lola dhaabinsa itti aansuudhaan Hormuz banuu irratti. Duba gaa kanarratti wanni Ameerikaan gaafachaa jirtu akka jaanitti mootummaan Iraan ulaa Hormuz tana haa bantu akkasitti maasis kafallii jaansanillee akka gartee nam tokkorraa illee hin guuranne. Akkani jechuun akka duraanii sanitti haa deebisanidha. Oduun tuni gaa deemtee karaa miidiyaalee garaagaraatiin arraan tana karaa biyya Iraan dheeytee miidiyaaleen Iraan irraa haasawaati jiran. Akka gartee miidiyaaleen Iraan jechaa jiranitti wanni nuti itti walii galle waan kana fakkaatti jaaniiti gaa gara miidiyaalee isaaniitiin qabxiilee 10 dhiyeessanii jiran. Qabxiilee 10 tana keessaa mootummaan Iraan yeroo gabaabduu keessatti akka Hormuz bantu. Hogguu bantu kafalliin isiidhaatis akkuma gartee itti fufu. Hogguu akkana jaan waan Hormuz irratti kan murteessu Iraanii fi Omaan qofa. Kana keessa biyyootan Arabaa takka illee akka harka keessaa hin qabne. Ammaasis mootummaan Iraan amma yoo xiqqaate doolaara biiliyoonni 30 gara Iraan akka dabru yeroo gabaabduu keessatti jechaa jiran. Yoo yaadatan karaa qabxii gartee horii tanarratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa yeroo dheertuudhaaf Donald Trump inumaatu gartee taraa amma dura pirezidaantii irra tures taraa tanaas irra deddeebi'ee Obaamaa akka malee qaanyeessaa arrabsaati ture. Sababa pirezidaantiin Ameerikaa Obaamaan gaafa aangoo irra ture san Iraaniif waliigaltee Nikularaa tanarratti maallaqa gartee isaaniif dabarsee kanni jechuu. Dhugaan jirtu yeroo sanitti Obaamaan doolaara miiliyoona 400 kan inni Iraaniif dabarsee kanneef. Inumaatu oduun akka gartee ibsitutti yeroo sanitti mootummaan Ameerikaadhaa doolaara miiliyoona 400 san kaashii xayyaarra kaayaniiti Iraanii geessanii jechaa turan. Iraanii godhe miiliyoona 400 saniif jecha gartee Obaamaa kana arrabsaa turanis ni jee amma garuu immoo inni doolaara biiliyoona 30 oli Iraaniif dabarsee kan nu deemu. Tanarratti gaa mootummaan Ameerikaadhaa xiqqoo malee Iraanii waliigaluu jirti jaanii gartee namni hedduun irraa haasawaati jiran. Garuu guyyaa lameen dabre kana keessatti akka oduun mirkaneessaa jirtutti eega pirezidaantiin takkaa'u ministeertichi biyya Israel Netanyahuun pirezidaantii Ameerikaatti bilbilee pirezidaantii Ameerikaatiin waliigalteen tuni nuun taane kana keessa waan irraa irrate waan nuti hin barbaanneetu jiraa jedhee itti hime booda waliigalteen tuni kan duraan guyyaa aladaa walii mallatteessuudhaaf qophaa'an
amma immoo lafarra harkisaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Reefuun tana garuu hogguun gartee miidiyaaleen biyya Iraan waliigaltee Iraanii fi Ameerikaa jidduudhaa qabxiilee kurnan san akkanatti miidiyaalee warri Iraan dhiyeessaa jiran jee hogguun isinii himu pirezidantiin Ameerikaadhaa oduu tana dhagahee karaa miidiyaatiin oguu gaaffii isa gaafatan. Nuu fi Iraan waliigaluudhaaf walitti dhiyaanneeti jirra garuu mootummaan Iraan nikulara qabaachuu hin qabduu jeeti odeessaa jira. Mootummaan Iraan irra deddeebitee akka isin jechaa jirtutti nuti nikulara hin barbaannus hin jaarannus jechaa jiran. Okay? Dubagaa lola kana keessa deemnee bikkuma duraanii sanitti deebi'aa jirra jechuudha. Bikkuma lola duraa yeroo gartee lola duraa san bikka gartee mariin turte achitti deebi'aa jirti jaanitti odeessaa jiran. Gara kaaniin wanni tagatan mootummaan Israa'elii fi Ameerikaan biyyoottan Arabaatii fi akkasumas sanitti biyyoottan Islaamaa tana ittiin marii tanarratti ittiin xiqqoo gartee if duba deebisuudhaaf takkaa'u immoo yeroo bikka isaan barbaadanitti gartee qabannee jirra lola kana gartee waan injifachaa jirruuf jecha isaan kana dirqamaan Abraham Accord waan jaaniin takkaa'u gartee marii beekamtii biyya Israa'eliif hannuu bira dabranii akka gartee Israa'elii wajjin walitti nagee ta'an tan isaan kana gootu takkaa'u gartee Israa'eliif akka bitaman jechuudha gara biraatiini akka gartee biyya Israa'eliif gabra ta'aniif. Okay? Akka gartee akkas ta'an san yeroo gabaabduu keessatti mallatteessuudha qabanii jaaniiti amma qabxii haaraan itti dhufanii jiranii jechuudha. Tuni eesaan ammaan tanagaa biyyoottan Arabaa kun akka jiranitti lola kana dhaabuu barbaadan. Akkuma gartee sababa ikoonomiidhaa isin himeef. Maaliif biyyoottan Arabaa kana hundaaf sababni ikoonomiidhaa qabxii duraati. Daldalli biyya isaanii keessaa akka malee xiqqaachaa jira. Gaasni isaanii gurguramaan jiru. Akkasuma sanitti tuurizimiinis if booda gartee harkifachaati jirti. Tanaafuu rakkoo hamtuutu isaan qabachaa jira. Kana keessatti gaama Ameerikaan yoo isi waan kana nuu gootan malee nuti lola kan dhaabnuu jechaa jiran jechuudha. Wanni isaan godhan maali? Abraham Accord akka gartee itti hirmaatan barbaadan. Takkaa'u gartee akka ittiin mallatteessan. Biitii amma dura Abraham Accord irratti dhiyaattee jirtu biyya akka United Arab Emirates fi Kuwait isin himeetiin jira. I think Kuwait fi Bahrain. Okay? Garuu Saudi Arabiyaan ammallee Abraham Accord kanarratti hin dhiyaanne. Amma dura garuu toora amata sadi dura agartee itti dhiyaachuuf deemti mallatteessuuf deemti jaanii oduun deemaati turte. Akka hin taane dhoorkaniitu turan jechuudha. Okay? Dubagaa ammaan tana garuu immoo pirezidaantiin Ameerikaatis warri Israa'elis biyyoottan Arabaa kuni keessaafuu gartee. Okay. So ammaan tana gaa dubbiin mootummaan Iraan nuti Abraham Accordis warri Iraan gartee Abraham Accord kana dhaga'ullee hin barbaadanii inumaatu gartee Ameerikaa fi Israa'elis akka diinaatti ilaalan. Tuni rakkoo teenyaa mitiidha. Okay? Inumaatu oduun arraan tana gabbahaa jirtu akka jettutti Mohammed bin Salman kan Saudi Arabiyaa gaggeessaa jiru akka juutti ani silaa Abraham Accord itti mallatteessuun barbaada. Garuu ja abbaa kiyyaatu gufuuna tahee je'eeti Donald Trumpiif himee jira jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Waa'ee Abraham Accord dhagaa warri hin beekne amma durallee yeroo hedduudhaan irra deddeebi'ee dubbachaa ture.
Abrahaam Akkoordiin warreen biyyoottan Israa'el wajjin haala nagayaatiin daldalaan eenyumaatu gartee Israa'eliif bitamee Israa'el jalatti jiraachuu qabu jechuudha. Gabaabatti akkasittiin isinii deebisa. Warreen gartee Israa'el lolaas ittiin goone daldalas hojii gootu akkasuma sanitti gaa waraana Israa'el jalatti jiraatan akkuma gartee ammaan tana United Arab Emirates itti jirtu kana jechuudha. Akkasi gabaabinatti akkasittiin isinii deebisa. Dhaga'aa jirtanii mi? Laal akkasitti laal jechuun abbaasaaf dura haasuu barbaadan yaada tokko san ni jirtiis hin jirtus jechuu hin dandeenyu. Yaada tokko garuu immoo ifii isaatiifis gartee fadhinnaa qabaachuu dhabuu dhaasni garsiisa. Gara tokkoon ogulaalte gartee daarektii gartee ogulaalte abbaa kiyya kanaatu barana dhookuu jira ni jetta. Gara kaaniin ammoo ifii isaatiifillee gartee achirratti hirmaachuu waan hin barbaanneef jecha abbaa isaa saboo godhachuus ni taati. Akka gartee oduun tuni jechaa jirtutti pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump inumaatu gartee Mohammed bin Salman inumaatu gartee ni loleen. Ati yeroo hundaa gartee hoggunuuti waa siit dhiyeessinu akkamitti gartee fudhattee akka biyyootan biraatti irratti hin hirmaanne maaliif lafarraa harkifattaa jeeni Trump akka malee gartee jechoota babbadaa dhaanjee jaaniitii odeessaa jiran. Yeroo hedduu gartee warreen oduu tana odeessu information gahaa qaban. Dubagaa eegan kana isinii hime booda mariin tun ammaan tana wanni itti dhaabbachaa jirtu akka jechaa jiranitti biyyootan Arabaa kuni Ibraahim Akkoordii mallatteessuudha. Gabaabinatti wanni kuni gartee rakkoo hamtuu takka qaba. Ibraahim Akkoordiin mataan isaa maaliif yoo nan jettan taate mootummaan Iraan mataan isaanii naannoo ollaa isaaniitii fi jiddu galeessa bahaa kanarratti lolli kun yogguu dhaabbate booda haala nageenya naannoodhaa jaaniiti jaarmee addaa tokko jaaruu barbaadan. Jaarmeenni kun biyyootan Arabaatii fi Iraan walirratti hidhaa. Bika gartee ammaan tana waraanni Ameerikaadhaa akka qabu mootummaan Ameerikaadhaa jiddu galeessa bahaa kana keessatti biyyootan adda addaa keessatti waraana isaanii naqanii Iraan irraa isinii eeyna ja'aan irraa Iraan garuu immoo qaawa gartee waraanni Ameerikaadhaa biyyootan Arabaa kana keessaa itti bahee kanaaf jecha Iraan biyyootan kana cinaa dhaabbatteeti akka gartee jaarmee walii kan biitika Pakistaanii fi Tarkiinis keessa jiran jaaruu barbaadan. Dhaga'aa jirtaniimi? Saniifuu dubbiin gartee amma Abrahaam Akkoordiin kuni yaada warri Iraanii fi gareeleen takka lafarratti itti hojjechaa jiranii wajjin wal dhabaa jechuu. Tanaafuu kuni mataan isaatis yaa'ii biraati. Tana gartee ammaan tana achumatti gartee isiniifin dhiisaa maaliif yeroo biraa gartee fuuldura irraa haasoo inni garuu immoo warreen gartee lola kanarratti hirmaachuu barbaanneef hedduu waan gaariidha. Keessaafuu gartee warri Iraan akka dura deeminsaatti haala naannoo kanaatiif nagee uumuudhaaf jarreen kun hundinuu waliin marii waliitiin jaarmee tokko qabaachuu qabnaa jedhanii keessaan itti gartee irra deddeebi'anii odeessaa jiran.
kana keessa waraanni Ameerikaadhaa fuuldura biyyoota Arabaa kana keessatti hin deebi'u jaanii waan yaadaniif jecha. Okay? Akkuma yaadatanitti biitti dhiyeenya kana yeroo gartee marii asi godhan booda mariin takka Kuwait keessatti gaggeeffamaa turte. Taan warra Iraanii fi warra Kuwait miti Qatar keessatti taan warra Iraanii fi taan warra Qatar haalata naannootii fi lola dhaabinsa kanarratti mootummaan Qatar amma akka jechaa jirtutti isaan kuni lolli kuni guutumatti akka dhaabbatu barbaadan nageenyi akka bu'u barbaadan kanarratti immoo Iraanii wajjin hojjetanii akkaataa nageenyi naannoodhaa babal'atu barbaadan. Kana jechuun gara biraatiin maali? Waraanni Ameerikaadhaa kan Qatar keessa jiru guutumatti gartee akka bahaniif fadhinnaa qabaachuu isaaniiti. Kana gartee amma durolle isin himeetiin jira. Jidduu lolaa sanis waa xiqqoo irraa haasofneetu jira. Okay? Akkasitti gartee isin himuun barbaada. Dubaga amma gartee karaa qabxii dhumaatti dhufaatiin jira guutumatti gartee harka keessaniin taaptaap godhaa waliif daddabarsaa yaada keessaniin gartee silaa'u mana keessa barreessuun dhiisinaadha garuu harka keessaniin taaptaap godhaa guutumatti wanni isin gartee hubachuu qabdan namni tokko tokko gartee akkaawuntiin akka gartee ammaan tana itti miidhamaa jirtu tana harkaati jirtanii maaliifi shaaroobaan nu godhaa jiran yoo gartee silaa warra asirraa dhiichisee taphatee geema maarree jinni takkaa gartee jana waan akkasii goonu taate ni beeytan tiktaakii waan akkasii hin gubu takkaa gartee waan akkasii rakkoo irra fiduudhaaf hin tattaafatu garuu immoo nuti gaa oduudha isinii dabarsina ammas waan gartee dhugatti dhaga'uu qabdan jennee yaannu isinii himna. Tanaafu harka keessan bira dhaabbachuutu isinirra jira. Tanaaf gartee akkaataa durarratti eeggoon dura seenuu ni yaadatte reefuun tanaan narra cufuudhaaf waan adda addaa barreessanii jiran ammaasis akkaawuntiin gartee akka bikka takka illee dheeyne goonaa jaaniiti gartee barruulee barreessaa jiranii. Kana karaa viidiyoon ani isinii maxxansu ni argitan. Viidiyoon reefuun tana maxxansillee hidhaa taa'u jira. Okay? Tanaafu isin gartee hogguun ani live irraa booda gara viidiyoodhaa dhaqaatii peejii irra jiraaf viidiyoon sanii guututti daawwadhaa daqiiqa takka daqiiqa lama yookaan muddumaatee daqiiqa lama guututti daawwadhaa laayikii godhaa koomentiitti godhaa akka gartee nama biraas dhaqu. Okay? San akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Tolega oduun teenyatan dhumaa arraan tanaa ibsa dura deemaan biyya Iraan Mujtabaa Ali Hameenii guyyaa arraan tanaa iida ilaalchisee baasee fi akkasuma sanitti haalata biyya isaaniitii fi rakkoo naannoodhaa biyyoottan Islaamaa guutuudhaaf dabarse irratti qabxiilee gurguddoo hedduutu achi keessa jira hamma gartee irraa murteessaa taate takka waan takka irraa ni haaso'ina. Sanirratti durdursoo pirezidantiin biyya takkaa gartee dura deemaan biyya Iraan akka jeetti akka ibsa isaatti ibsisaa kuni taraa eegaa lolli kuni eegalame as gidduu ibsa guddaan haalata biyyattiidhaatii fi rakkoo naannoo kana keessatti irraa dubbate. Akkasuma sanitti durdursoo biyyoottan Islaamaa kan guyyaa arraan tanaa iida kana haalaan gaggeessaa jiranii fi kabajaa jiran bikka jirtanitti baga isiniin gammachiise jechuudhaan eegale itti aansuudhaan nuti keessaafuu warreen Iraan akka jirrutti rakkoo hamtuu keessa dabarre tana tokkummaadhaan waraana keenyaan takkaa'u ilmaan xixiqqaa keenyaan diina dura dhaabbannee falmachuun keenya kuni seenaa teenya ta'arraa qofa odoon taane seenaa teenya ta fuulduraatii fi tan gartee irra dabarree irratti irkanneeti as geenye. Tanaafu karaan keenya ka fuulduraa karaa laafaadha nuu taha. Tanarratti ummanni Islaamaa warreen nu deeggaraa dabran warreen lola kanarratti nu cinaa dhaabbatan hundinuu kabajaa gurguddoodha qaban jechuudhaan eegalee jechuudha.
akkasuma sanitti itti aansuudhaan diina naannoodhaa kan jiruun mootummaa Ameerikaatii fi warra Israeli ilaalchisee biyyoottan ollaatii fi biyyi Islaamaa biyyi Arabaa hundi siidhaatu qindoominaan yoo nu wajjin dhaabbatanii dhugaa jirtu irratti falman qofa diina Islaamaa takka agartee diina naannoodhaa ifirraa dhorkuu dandeenya je'eeti odeessaa jira. Kana keessatti pilaana guddaan tokko kan inni irraa dubbate pilaanaan ani durarratti amma xiqqoo dura isinii himaa ture san pilaana security naannoodhaa kan jedhamu kan gartee mootummaa Iraanii fi biyyoottan Arabaa biyyoottan Islaamaa walitti dhufanii naannoo kanaaf itti nageenya godhan kuni waan irratti xiyyeeffannaadhaan hojjetamuu qabu je'eeti dubbatee jira. Kana keessatti jedhan mootummaan Ameerikaadhaatii fi gartee gareeleen biraatis isiniif nageenya isinii uumna diinarraa isinii eeyna jedhanii yeroo dheertuudhaaf biyya teessan keessa turaniiti jiranii. Tanaafuu wanni isaan isinii godhan takka illee hin jirtu. Lola kanarratti diigumsa gartee isinirra dhufe sababa isaaniitti isinirra dhufe garuu isaan ammallee isinirraa eegaa hin jiranii. Tanaafuu gartee waan durirratti hirkachuun gaariidhaa miti waan fuulduraa yaaduudhaatu irra wayyaadhaa jeeti dubbatee jira. Akkasuma sanitti waa'ee nikulaaraarraa qabxiin inni kaase mootummaan Iraan amma duraas nikulara ni ijaarranne jennee nuti hin dubbanne ammallee ni ijaarranne jennee wanni nuti gartee fadhinnaadha jennee irratti hojjennu takka illee nu hin jirtu. Nuti waan mirgi keenya nuu kanne falmachuudhaafis hojjechuudhaafis wanni nu dhaabu tokkollee nu hin jiru jechuudhaani barruusaa tana itti fufee jira. Akkasuma sanitti waa'ee marii Ameerikaadhaa fi warra Iraan gidduutti gaggeeffamaa jirtu ilaalchisee mootummaan Iraan waan lola duratti harkaa qabdu qabattee lola booda immoo injifannoo isii tanaan waan barbaaddu arkachuudha malee diina tokkoofuu gajjanneetis akkasuma san kabajaa teenyallee dhabnee jiraachuu hin barbaannu. Nuti duraanis bilisa dhalannee ammaas bilisa dhumnaa je'eeti haasawaa kanatti fufu. Itti aansuudhaan qabxiin guddoon takka uummanni naannoo kanaa keessaafuu warreen gartee ollaa keenyaatis nu cinaa dhaabbachuu isaanii keessatti biyya isaaniitii fi uummata isaanii gargaaranii nuutilleen akkasumatti uummata keenyaa fi biyyoottan ollaa keenya gargaarra jechuudhaan dubbatee jira. Kana keessatti biyyoottan ollaa keenya biyyoottan Islaamaa tan jiru biyyoottan hundinuu tan isaanii marsanii jiran akka jiranitti nu cinaa dhaabbachuu bira dabranii sagalee deeggarsaa nuufannuu isaanii irratti waan nuti arraan tana itti gammannu qofa odoo hin taane waan seenaan irraa dubbachuu qabdu jechuudhaani haasawaa kana guututti irraa haasawee jira isiniin jaa. Dubagaa haasawni kun achitti hin dhaabbatu inumaatu gartee karaa pirezidantii biyya Iraaniinis biyyoottan ollaa isaanii kana biyyoottan gartee akka Azerbaaijaanii fi Armeeniyaadhaa fi hunduma isaanii biyyoottan Arabaa kanaas akka jirutti bilbilaan guyyaarraan tanaa dubbiseeti jira. Bilbila kana keessatti dura dursoo akkaataa isaan kana itti galatoonfatuu fi cinaa dhaabbachuu irratti gargaarsi isaan Iraaniif godhaa jiran kafagootis kan dhiyootis kanarratti gartee tokkummaadhaan haa falmannu jechuu bira dabree tokkummaadhaan nagee keenya haa eeggannu jechuudhaani haasawasaa itti fufeen isiniin jaa. So guutumatti gaa warreen gartee dhiyoo jirtanis warreen fagoo jirtanis qophiin teenya tan arraan tanaa tana fakkaatti